Iddoo tokko dhaabbatee kan jijjiiramu sangaa furdisan duwwaadha. Iddoo biraan dhaqinee achuma dhaabbadhu qarmii funaannachuudhaaf hin fiiginee deemu. Kanatti aansee hojjettoota biraan immoo nafeessi tuquun danda'ani dhowweeraadha abboomeera. Erga jedhee boodatu yeroo isaan midhaan haaman immoo lafa isaan ga'an ijaan qabee. Maaliif? Warra kaaniin haamaa galchaa jedhe malee ijaan qabaan jenne. Midhaan sassaabaa jedhe malee waa'ee daariitti himne. Isheen akka isheen ijaan qabdu maaliif ajaja namichi kun? Dhoksaa addana keessa jiru isin ibsuu barbaadeen. Warri kan biraan carraa midhaan makaru malee, carraa midhaan galchuu malee, carraa hojii guyyaa sanaa malee, carraa daarii isaa naanna'an ilaaluun qaban. Isheen ta'e ilaalannatti, kan natti qarmii bu'achuudha. Jooranii jiraachuudha. Misiraachoo. Ameenii qaba. Ameen. Qarmii funaanaa hin haftu dilbiitu sii qophaa'e. Ameen. Me jedhaani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naa qophaa'e jedha. Ani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naa qophaa'e. Waan nu walitti funaannu jiraachuuf rakkannee iddoo meeqanannee walitti finnu kun qarmiidha. Kanuma walitti kuusee dilbii siifa godhu. Ameen. Harka keessan akka godhaala. Kanuma walitti kuusee dilbii siifa godhu Waaqayyo. Ameen. Satti rakkattan itti dadhabdan fiiddan sadarkaa bara jirtan irratti warri barattan warri hojjettan warri daldaaltan fiigi ulama jirtan irratti bal'isa harka keessan achi as lafa jirtan irratti inni olma satet nanga'u satet gabaabaan satet muraasa isatu jettu kana Waaqayyoon jedhe yee jedha. Yee. Walitti kuusee dilbii siifa godhuun jedhe. Ameen. Akka jira dubbadhaa amantiidhaan ani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naa qophaa'ee jedha ammayyuu ergaadha. Ani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naaf qophaa'e. Dabalaa dubbadhaa. Ani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naaf qophaa'e. Dabalaa dubbadhaa ammayyuu. Ani qarmii funaanaa hin hafu dilbiitu naaf qophaa'e. Dilbii. Dilbii. Dhoksaan addana keessa jiru inni guddaan inni jaan qabee dhufu maaliif? Erga inni jaan qabee dhe qarmii ishee bu'attu malee yoortee funaannattu malee lafa isaan ga'anii midhaan haamanii deebiin ilaalti. Maaliif? Borkan ishee ta'uuf deema. Ameen. Ameen. Attam ta'uuf deema? Harka isheetti kennamuuf deema. Bori ishee ta'uuf ganuuf deema. Lafa isaan ga'anii haamanii deebiin ilaalti addanaan. Addanaan lafa isaan ga'anii midhaan sassaabanii deebiin ilaalti. Teelala kanaan eessaa deebi'u eessa ga'anii dhufan kan jedhu ilaalti. Duraan deemanii eessa ga'anii dhaabbatan kan jedhu ilaalti. Maaliif? Isheetu hoggana bor. Haati maasii sana, haati maaddii sana, haati qe'ee sana, haati araddaa sana. Alleluuyaa. Ameen. Harka kootti kennama dhaariitidha. Harka kootti kennama. Bara baraan hin bulla duwwaas miti bulchuudhaafis qophaa'aman. Ameen jedha. Ameen. Abbaan arge nutti fe'ataanuma baran ba'u nu harree abbaa kamiyyuu mini. Geggeessuudhaaf qophaa'aman. Ameen. Akka eleman lallabaa. Galanni isaa haa ta'u. Ameen. Warra biyya hedduu tokko barri dha'ee natti fide biyya baabbuu son qo'edhamutti gaaf tokko lallaba dhaabinaan jennaan hin naafu jedhee. Ishee natti kenne. Alleluuyaa. Ameen. Naafuun jedhe dhaabinaan. Naafde nan naafuun jedhe. Haa nan dhugaan jedhe. Sodaachuu dadhabee miti waanuma kokkee koona qabeessitti himu. Akka isheen nama dhooftu nama dhiittu akka isheen shabaxaraa namatti keessa galagalchitu beektu. Yaadda'uu didee miti. Maaltu na yaaddesse beektaa? Tokko kan natti kenne namicha sana miti kanaafuu dhaabinaan jedhee na dhaabsisuu hin danda'u. Lammataa yeroo naafuutu hin geenye. Sadaffaa waldaan dura dhaabadhe lallabuu sana yoo xiqqaate ganaa shiiftii sadii waltu na hafe sagantaan. Meemmee sa'aatiin dhaabinaan jedhe sana yoo naabee isa eegeritti deebi'ee lallabamoo cimaan tokko maalan jedha wallattiidhaan wangeelumna qabaatan jedhamoo laafeeran jedha. Morma qonna qabate kun. Egaa eegate immoo naa godhee manduu adee murteesse. Maanduu hayyuu miti. Warri yeroo qaban adu'an. Waaqayyo isa akka isaati isatti hafidu. Ameen. Akkasiin jedhama. Warra dubbii barbaadan akka jedhuwan isa si fakkaatu sitti hafidu waaqayyo hin bira darbu. Yeroo akkatti dha ukkatti taarii koo ukkatti gomjii boosun qabu akka durii dhahe isa si fakkaatu sitti hafidu waaqayyo hin bira darbu. Isaan walirraa gashu. Tokko dhiyoo kana naqachuu laqeedha. Akka dooriin hedduu irrattidha. Kan miidhameenadha naqachuudhaan kumaatota cooboo yoo barbaade
Sun takkaata nu diilallee isaan akka durii yoo ta'e. Amma waan hadhaa dabalatee walitti fakkaata. Isheen akka keetii ana qaba waaqayyo siif fidoon daadhan bira darba. Guyyaa lamaan saamoo sadan isaatti akkuma gamtaan adiisee dhii tokko hojii walitti bahe walloliiti. Mancaadhaamme goraadee beektu. Gadi kukkutee lafa kaa'e. Abaluu reebamee maal waan galu miti gimbii ciisee wadan. Dhaqeen dubbise nimu. Nama beekareeti. Amma inni yoo dinaa gammaduu dhufeedha waliin dubbisuu dhufeen jedhu waliin immoo yaada eegatii. Kakka kee kan biraa dabarsee kenna waaqni. Ameen. Siif isa si'adamtu gidduu harka isaa galcheetu. Kan biraa namicha sana fakkaatu qopheessaan jedhaan bakka kee. Ameen. Yaan qabintaa. Ameen. Waan gaarii filachuu dandeessu. Yaaduma keessatti murteessaati. Ani jaan qabeeradha. Ani jaan qabeera. Har'a maallaqi isaa dhibuu danda'a. Mul'ata isaa jira. Har'a beekumsi isaa dhibuu danda'a. Mul'ata isaa jira. Har'a inni si yaaddanii dubbattan kun ta'uu dhiisuu danda'a. Maal isaa jira? Mul'ata isaa jiraan jedhe. Kanaafuu ijaan qaba. Ijaan qabeedhe. Sheenoo dalga kana hammam deemanii eessa gaa'ee deebi'anii asirraan hammama seecha deemanii eessa gaa'ee deebi'anii addanaan amma eessaatti sassaabanii karaa fuulduraa amma eessaatti adeeman kan jedhu naannessitee ilaalti sheenoo. Naan sassaaba. Yookuma deemte qarmii ishee bo'achaa daarii ilaallachaa. Leelujaa. Qarmii ishee bo'achaa Daarii ilaallachaa. Akkas waaqeffachaa lafa gahaa murteeffachaa. Waaqeffachaa waan guddaa laallachaa. Waaqeffachaa safarachaa. Waaqeffachaa abdachaa. Waaqeffachaa isa caalu keessaa filachaa. Macaafa seeroo mamaa 26:12 yeroo dubbiftan kana dubbadhee beeka. Akkas jedha. Isiyaaq biyya sana midhaan facaase waggaadhuma sana keessa dachaa dhibba galfate. Waaqayyo isa eebbise inni amma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma ufee guddachaa adeeme. Ittuma maal ta'e? Gara fuula duraatti akka keessan dheeressaa itti fufee guddachaan adeema jedhame. Itti fufee guddachaan adeema. Waliin eeginaa kana dorgommeedhaa kun. Itti fufee guddachaan adeema. Jedhaa malee ammayyuu. Itti fufee guddachaan adeema. Maal ta'an adeema? Guddachaan adeema. Laftati har'a jirtu kun lafati bara gariyoona kana jirtu mini. Laftati bara gariyoona kana jirtu kan biraadha malee. Ameen. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura turedha. Wangeela Yohaannis irraa. Sagalichi Waaqayyo bira turedha. Sagalichi ofiiruma isaatii eenyu turedha? Waaqayyo turedha. Amma inni sitti dubbatu kun isa si keessaan waan sana raawwachuu danda'udha. Yeroo Waaqayyo dubbatu jala sararraa amana hin taa'edhaati. Bara keenya mini bartoonni iyyuu gosa sadii ture Yesuus duukaa. Warri kaan duukaa oltee galgala galti manatti. Haadha manaa qabdi, ijoollee qabdi. Warri kaan immoo wajjinuu bulanii oolu badaa amanan. Warri kaan immoo itti amananii wajjin deemu. Sadii. Inni sadarkaan hin danda'amu gaafa qormaata kenne. Miseensotaaf qursii kenneetu bartuu sirriidhaaf qulfii kenne. Horii buuta. Warra duukaa oolanii galanis biddeen garbuu 5 qurxummii 2 baay'isee waliin ga'ee nyaachise. Maqaa Yesuusiin eessaa fidee dha. Naman garramu ejja akka ishee yaatu godheeti. Garaa ishee quubseeti. Waan isheen barbaaddutti kenneeti. Qobbiraa deemse. Warra isatti aanammiyaa warra akka Phexrosiin faa Yohaannisiin faa Yaaqoobiin fe'a. Qulfii itti kenna. Natti kennama. Ameen. Akka warra abdii qabanitti dubbatanii natti kennama. Natti kennama. Maal harka keetta kennamu inni keessaa caalu inni ijaan qabame. Ameen. Waan isaan barbaadan gurshaa kenneefi galche baay'ee isaanii. Waaqayyo isa nu barbaannu kana hin dhabne moof harka. Waan nu barbaannu kana nuu kennee nu galchuu caalmaa waan nu barbaannu sana of harkatti qabatee of bira nu tursuu barbaada Waaqayyo. Ameen. Mee of jaalladhaati Waaqayyo of bira na tursuu barbaada jedha. Waaqayyo of bira nu tursuu barbaada. Ilaa kun isinii galuu qaba. Of bira nu tursuu barbaada Waaqayyo. Ameen. 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 Badaan isaa wajjin jiraachuu. Kitaaba Dookter Gammachiis tokko dubbiftan ta'e hin beeku. Namicha tokkottidha. Haadha manaa lamaaf sa'a tokko qaba. Silaa kamtu lama ta'uun irra ture.
akkasii takka kaaruu saree wal jala darba. Haadha manaa lamaa fi sa'a tokko qabaa'edha. Utuu jettu isa ittiin dhalteef. Gaafa dhaltu dirqamaa jarri kun qixxeetti ilmachuu qabu sa'a kana. Kanaafuu dhaltee fi yeroo isheen kun 10 tokko ilmattu funyootti kaatee fudhatee gama ishee sanaa immoo gamana galu jarri. Amma kun namicha naafuu joormaadha. Yeroo isheen kun 10 tokko ilmattu immoo funyootti kaatee immoo gama ishee kanaa immoo fidee dhufaamamu. Isheen kun immoo 10 tokko ilmatti. Jedhu ijoolleetu gamee fiitu gar tokkotti deebisuun qaba dubbiin. Sa'a kana fageessee dheedhe jara kana nan dorgomsiisaa abbaa qormaata kana darbee jina nafaayi ittaf ittafaa keetti ameen jedha Ameen. ittafaan sun Yesuus Ameen. namichoota itti fagootti dheetu abbaa fi geera keessaa uwwa kana hiikee na bira dhufee wajjina nafaa abbaan na keessaa kana hiikuu dadhabe narraa adda ba'a lakkoofsan isinii qabaaye si'anni tokko lama sadeedu isheen tokko akka billaachaa kaatee saa hiikuutti sokkite isheen tokko bukkeenutti dhaabattee harrakkatti naan dorgomtuu jedhee naan nyeette abbaala keessaa wayii keejjina nafa inni lakkoofsa lakkaa'aadha miti jennaani badaan saawwa bira naquu miti si biratti hafuudhaa jechi. Isheen fiddu isa itti fudhattee galtee isheen dhaabattu abbaa manaa fudhattee galte. Ilaa badaa Yesuus biratti hafuudha. Waan jiraannu kamuu waan nu uumeef nuu kennuun dirqama isaati. Maal isaatiin jedhee? Maal isaati? Na jiraachisuu Waaqayyoof jaalala isaa miti. Maal isaati malee? Si jiraachisuun Waaqayyoof jaalala isaa mitiin jedhe. Dirqama isaati. Maaliif? Jaalalli gaafa na dadhabe. Akkan dhaladhu erga jaallatee na jiraachisuun jaalala isaan ta'u. Maal ta'a malee? Dirqama isaa ta'a. Eewu na jiraachisa isa tuna uume. Kadhannaa koo keessaa balleesseera yoo jaalala kee ta'e kan jedhu. Na ajjeesuun jaalala isaa ta'es na ajjeesa waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo si jiraachisuun dirqamuma isaati. Eewu si jiraachisa. Isatu abbaa kee. Isatu waaqa kee. Isas si gargaara. Isas si jiraachisa. Kanaafuu jaalala nama kana nama jaalala kee ta'e akkas akka naa godhu dandeessa. Inni jedhu haasaa namaa fi wal qabata. Seenaa namicha kamshaa xuuxuraan beekamu tokko dhageessan ta'e hin beeku. Utuma xuuxuu mii garaa isaa dhumeennaani. Hospitaala beekamaatti geessanii gaafa laalchisanii mii garaa keetti dhumeera waan ta'eef ittiin bootuutiin hidhanii. Hin dhuginii jedhan. Tole inni guutiin xuuxuu siree gale. Mana ga'ee jalqabe. Dhukkubni isaa musa gaaffichaa irratti hammaata. Amma deemsanii geessan. Ogeessuma gaaffichaatti. Maaliif diddeetti deebitee naan bakka dogoggoree fudhadhee lammatan fudhadhu jedhe hin galle amma ga'ee jalqabe. Amma namicha namaa takka fudhatanii yaaddu. Ogeessa soo dideedhaniitu qabanii gara waldaatti geessaniitu beesin immoo gorsaa namicha kanaa xinnuman fooyya'uudhaaf karaa waldaa muranii warra waldaa geggeessanitti ilaannaan ta'anii gorsa warri waldaa geggeessan hin sodaatamu miti warri waldaa ta'aniitu amma tutuma laaftu duutee abidda gaanamitti galtaayii. Timbooma kana hodhiifte maal ta'a xuuxuma kana dhuguu kana hodhiifte maal ta'a maa duutee abidda gaanamitti galtaa jennaan hayin abiddi gaanam immoo jedhe. Abidda gaanam kan jedhamutu jira halkanii guyyaa hunnaamuu jedhe inni itti haasa'utti nu sodaachisee amansiisuudhaaf. Abidda gaanamtu jira halkanii guyyaa hunnaamuu jennaan hin tole kaatootiin boqoo gaayyaa kun buddee dhaqaa. Amma namitti hun achi teessee gaayyaa xuuxurii si achi keessa argamtee abidda gaayyaan taatu. Walaa waan beekun nurree. Ofuma isaa argamee abidda gaayyaan ta'uun jedhe achi keessa achi taa'anii gaayyaa xuuxurii si. Waan namni yaadutti nu murteeffachuutti nu Yesuus malee jiraachuudha. Ani immoo isinittan hima. Sagaleedhaan jiraatama. Ameen. Dubbadhaati sagaleedhaan jiraatama jedha. Sagaleedhaan jiraatama. Dabalaa jira. Sagaleedhaan jiraatama. Sagaleedhaan jiraatama. Ameen. Waanuma waldaatti dhalannee macuubamnee waldaa mati sagalee dhaga'utti kaaneef waanuma barri nutti sokkee karaatti inni dhageenyaaf nutti fakkaata malee sagaleedhaan jiraatama kan qabamu. Ameen. Kan qabamu. Jaan qabsi. Ameen. Maal godhin jedhe? Maal godhi? Jaan qabsi. Caammaa keenya gaafa bitatte dura laaltee moo dura jaallatte?
Isheen gaafa deemi biqiltuu. Dura laalte moo dura jaallatte jaamaan? Dura laalte? Tu dura jaallatte ta'e? Meeshaa mushiin gaafa bitame dura laalte moo dura jaallatte? Maaliif dura jaallatte maal ta'a? Hin beektu kanaaf dura maal hin gootu? Dura hin jaallatte. Dura maal goota man? Dura laalta man. Erga laallee jaallanna nu. Ilaaluu jechuun karaa tokkoon ibsamu, karaa lamaan ibsamu, karaa sadiin ibsamu. Kamiin iyyuu dura laaluu danda'uudha qaba. Kanaaf ijaan qaba. Namni ijaan qabe amma amantiidha. Waan ariifii isaa filate. Haaleluyyaa. Isa keessaa caalu filate. Silaa Waaqayyo sagadii miti kan inni nu akeeke isa keessaa caaludha. Wangeela Luqaasiin boqonnaa 22 lakkoofsa 22 gaafa laaltanii gurbaa badee turetu utuu galuu abbaan isaa argate. Fagootta si'achi argeetu gammadeetidha. Yaa ijoollee mucaafoo isa badeetu gale. Isa du'e fayye akka gootani tuntunoo keessaa isa caalu qopheessaa. Amartii warqee isa caalu fidaa. Tikaa caammaa keessaa isa caalu fidaa. Isa kam? Isa caalu jedhee barreeffame. Mee isa caalu jedhaa. Isa caalu qopheessaa. Ameen. Lafta itti adeemaartu kun lafate jirtu kana caala. Ameen. Jedhaas ni mokka jedhame lafa jiru kana garas lafa haaraa jira jedha. Lafan jiru kana garas lafa haaraa jira. Iddoon jiru kana garas hojii haaraa jira jedha. Iddoon jiru kana garas hojii haaraa jira. Waan nama qabu kana garas waan haaraa jira jedha. Waan nama qabu kana garas waan haaraa jira. Jira? Jira. Waan haaraa jira. Ameen. 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 Waan haaraa. Waan haaraa. Ijaan qabe. Waan haaraa. Naannoo hunduma isaa ijaan qabdee qarmii bo'attee galtee qarmii bo'achuuf dadhabuuf dhaabbachuu hojjetta feetu macaafa rootiin sana sadii irraa kaatanii yoo dubbiftan kanaaf ati ka'ii dhiqadhuu eetti dhufe sagalee maaliif qopheessuu jalqabe amma yerootu ga'e mushurreessuu jalqabe mushurreessuu nama gara olii kanatti naannoo 5,000 galee wayyaa mattuffisanii maa waama akka qalamii adda addaa kanatti deddeebanii maa bifa ishee geggeeddaruun kun gara 5,000 Ula kana powderia ta'anii nyaara kana kuulii dibanii maayii kana safarsikii dibanii maqeensa kana teefal qalamii dibanii qaqqajeeshuun tottoshuun kun amma qaashii shan galeera. Shan dur zargii meeqa raawwata. Amma qeensa kana walii bahee dhiitotto ishee nyaara totto ishee fuula geeddareen fixu. Haaluun qarshii kumishan. Naafutti yaaduun gaarii maal jechaan jira kanaaf ati ka'ii dhiqadhu jedheen. Hin dafqitee hin dadhabde baabachaa turtee miti walumaa gala. Waaqayyo iyyummaa ishee dhiqachiisuu barbaade malee. Ameen. Harka namaa hawwuu ishee dhiqachiisuu barbaade malee. Ameen. Ka'ii dhiqadhu jedhaan. Lammaffaa irratti akka jedhu dibadhu jedha. Gaaffii dura dhiqatu moo dura dibatu? Dura dibatu. Dura dibatu. Maal dibata warri baaqatanii ma dibattanii ol hojjetan maal ta'a? Mee maal ta'a? Gogaajjii waliin garuu irra lola. Irra dhangala. Dhiqadhu jedheen. Bokkaa rakkinaa irraa caamsuu barbaade. Gidiraaf dhiphinaa wajjin gargar baasuu barbaade. Mana namaa harka namaa maasi namaa hawwuu wajjin gargar baasuu barbaadeetu dhiqadhu. Sadaffaa uffadhu jedhe. Uffata keessaa isa caalumi. Carqii gadi jabeessa miti uffata keessaa falaa jechuun ayyaana sattiin fuula bu'aasin duratti fudhatamanii daban. Mee ameen jedha. Ameen. Nam fudhatame dhaabee jabeessaa duwwaa irratti amanaata. Nam fudhatama. Fudhatama irratti qabaata. Ameen. Waaqayyo fudhatama irratti si ilaata. Ameen. Lafa dhaabatteetti fudhatama akka qabaattu Waaqayyo sagalee fide. Ameen. Hin fudhatamta lafa jirtutti. Ameen. Uffadhu jedheen. Gurbaan yaakoo tokko gara beddelleetti waajjira bishaanitti gaafatamaadha. Bara darbe kanatu gaa'ela dhaabbate Finfinneetti malee hin fuudhu jedhe. Naannoo nan didee walitti namanii ol baasan ijoollee. Inni dhaqu dhaquu isaas hin dhaqu amma. Nattoo innaan hin dhaqu hin jedhe. Dhugoo hin dhaqu. Namoota gurguddaadha shaneen guyyaa sana. Faarfataa addisuu himaa fa'i. Carraa ta'e guyyaa sana addisuun Shaashimanni irraa konfireensii qaba. Isa kana miinjeedha. Takka Shaashimanni dhaqee sagantaa tajaajila. Takka makiinaa qabatee miinjee ta'u bachee dhufa. Gidiraadha. Mucaa kana gaafa inni
jechuun hafuurri ta'e keessa rasa sirii ibsuu barbaadetanii jiramin lafa duwwaami akka waan baay'ee jiraachuu danda'anii oggolan tokko argitanii beektan isa utuu miilli jiraatin caammaa bitatan beektu akkasii keessuma beewwan maddaa tokko godhetu caammaa bitachuu dhaggalanii gaafa ni beeku caammaa inni jaallatetti ergii geggeeffachuuf jedhee qarshii 79,500 jedhama. Amma 79,500 caammaa miti miila bitu. Mataan naanna'ee gurbaa boordargii geggeeffachuuf jedhu mataan miila ta'e miilli mataa ta'e. 79,500 irraa sharafii jiran qabu. Natti bilbiluu kaa warri dhaqan warri dha'ichi dha'e achi dhaabate akkas akkas ta'e achi deebiin imlaa bilbilu akkas akkas ta'e nan kolfaan ta'e waaqayyo wayiif na hambise qoramsa keeya akkan jedhee si hambisu qoramsa keeya si hambisu gidiraa keeya mataan naanna'ee amma namaa gaafachii galamee galateeffataa galan kunillee siif salphaa Anaaf salphaadha. Anaaf salphaadha. Nama sagalee durseef waan kam jiraachuun salphaadha jaan qabu. Uffadhu jedhee. Waa uffachuu irratti tu baay'ee. Kophee keessaa kophee. Uffata keessaa uffata laachaa. Ayyaana sana. Keenya kan hiiku harka namaatu hin ta'in harka geggeessaa biyyaatu hin ta'in sagalee waaqayyoo waaqarraa dubbatudha. Ameen. Akkachuma miila jala siifte mijata miilli jala ammayyuu gara gadii ta'u ammayyuu iddoo rakkinaa ta'u ammayyuu iddoo mijannee ta'u akkachuma siifte namichi kun nyaatee dhugee quufee oobdii midhaan isaa eeggachuuf halkan hirribaan mudamma kun nama jira miila isaa jala eessaa dhuftee naannaan dhufee ta'ee hodhatee naannaan ruutii dhatte maayini ree naannoo man dhufee egaa amma lafti bari'utti achuma ciise amma lafti bari'utti eegi. Ameen. Walitti maamee kana hamma lafti bari'utti eegi waliin jedha. Amma lafti bari'utti eegi. Itti dabalaa jedhaa sagalee kana. Amma lafti bari'utti eegi. Amma yoomitti kan nuyi? Amma lafti bari'utti. Dirqama maal ta'uu moo nafu? Bari'uu nafu. Maal ta'uu nafu? Bari'uu nafu. Bari'uu nafu. Burganama yeroo isaa yeroo ga'u lafti xiqqoo ifaa deemennaan kaatti sokkuudha. Maaliif? Warri hoduu odeessitu moolaa bu'aasiin bira bultee galtiitti waan ta'eedhaaf maqaa balleessitu waan ta'eedhaaf dubartiin kun galuu gaafa isheen kaatu. Mee achi deebii gara kootte itti deebi. Wayyaa keessa dhageessaa achi akka badde wayyaa isheetti qabatte garbuu qodaa safaraa jaatte naqee safaranii fudhachuun gaafas. Ameen. Harka namaa eeggachuun gaafas. Jireenya hawwuun gaafa sana maal ta'e? Safartee fudhachuu gaafa sanaa dhaabdee safartee kennuu jalqabde. Ameen. Qarmee funaanaa hin haftu dilbiitu si qophaa'e. Ameen. Waldaa guddaa tokko dhageenyi yoo kana waanuma jedhee lallabu dhabe. Samaayi cabeedha lafaan dha'ee kanan se'e malee harka namaa lafarratti jaalan seene waldicha. Meeshaa waldicha keessa jiru gaafa ilaalu ofii komoo gaafa ilaalu keessaa nama dhabe. Nan qorata. Jimaata sa'aatiin saattan achi ga'e ganaa waree booda sagantaan jira. Ciiseen boqodha waa'ee waldaa kanaa sammuun koo na dhukkuba. Maal jedheen dubbadda kana. Ijaarsi isaa hin jiru meeshaa hin jiru bakka. Akkanaan jedhe waaqayyo. Akka itti dubbattu naan jedhe naan miidhaginni kee kun ijaan immoo bifaan jedhe dubbadhu naan jedhe. Suma nagumaa yaaddoo uummata dureen dhufaa. Warra bifaan jiran warra waan mul'atu hin jiran warra keessaan hin jirre guutanii ba'aa waldicha keessa. Egaa waldaan keenya seenaa isaa yuubadaa kanarraan fagaattu waldaa dhagaa walirra keessu waldaa foofii ijaarraa itti waldaa karaa bizineesii barbaaddu waldaa akkas akkasii baay'ee argitu beetus waldaa rakkataa barbaadna rakkataa barsiifna rakkataa harka qabna jettu
kottu hin argitan bara isaas miti. Haleluuyaa. Ameen. Nuuf addanatti sagaleen jira. Ameen. Sagaleen qabaidha. Sagaleen qaba. Gudunfaan jiraan sagaleen qabaidha. Sagaleen qaba. Warra sagalee qabaniif baraaf yerootu isaanii kenna. Ameen. Warra sagalee qabaniif haalatu mijata. Ameen. Waan baay'een isin irratti ta'utti radduma kanatti dhageessanii wanti baay'een immoo ganaa isin irratti ta'a. Ameen. Harka keessan bal'isaa yeroo sadii dubbadhaatii Waaqayyotu jedheen irratti taa'edhaan. Waaqayyotu jedheen irratti ta'a. Dabalaa jedha. Waaqayyotu jedheen irratti ta'a. Dabalaa jedha. Waaqayyotu jedheen irratti ta'a. Kanaaf ijaan qabi. Ameen. Qabanna. Ijaan qabi. Ameen. Gaariidha. Ilaalteettaa fiddeettaa hin ta'a hin baasa. Ijaan qabi. Ameen. Hin ba'u gaariinatti ijaan qabde sun ijaan qabi jedhamee caafameedha. Ameen. Daldala gaariis haa ta'u. Barnoota gaariis haa ta'u. Gaariidhuma haa ta'u. Gaa'ila gaariis haa ta'u. Gaarii haa ta'u malee ijaan qabi ati. Ameen. Waan ati ijaan qabduuf Waaqayyotu gara kee fida. Ameen. Mee dhaabbannee kadhannaa kana. Namoota iddoodhaa gara iddootti geeddaraman nan arga. Yeroo mijatne yeroo maatiin gadda keessa jiran illee onnaa ta'e sagalee Waaqayyoo dubbachuu lallabuu kadhachuu waan argine walitti uunuun dhowwu. Ameen. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti wangeela Yohaannis irratti barraa'ee kan jiru Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessa irraa hafame Waaqayyotti amanaa alatti isa amanaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenya baay'eetu jira utuu inni jiru ta'e isinitti himan ture amma garuu iddoo jiru ture isinii qopheessuu nan deema iddicha qopheessee deebi'ee dhufeen gara ofii kootitti isin fudhadhaa jedhee caafamee jira. Ameen. 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 Garaan keessan irraa hafameen jedha sagalee Waaqayyoodha. Ameen. Sababiin akka jedhu Yesuus dubartoota wajjin ture sa'aatiin ol butamuu isaatii yommuu ga'e baay'ee na'anii sodaatanii yaadda'anii waan ta'an dhaban. Inni garuu akka jedhe olan baay'e dhaqeen hafuura koosni erga'e. Haalleluuyaa. Ameen. Guutamuun hafuura qulqulluuyyuu erga inni deemee dhufe. Ameen. Nan deema isaan sodaa keessa jiru. Deebi'een immoo dhufa iddoo qopheessuun naqaa'e. Badaan jiru jedhe dhokachaan jiru jedhe simmiliqaan jiru jedhe iddoo qopheessuun naqaa'e. Ameen. Sagaleen sii dubbatu kun ata sii dhageessaa baroota keessaa iddoo qopheessa. Ameen. Sagalee ata sii dhageessu kun baroota keessaa karaa bana. Ameen. Baroota keessaa iddoo ati barattu, iddoo ati jiraattu, iddoo ati hojjettu, lafa ati ganaa borrattee irratti waan haaraa agartu. Sagaleen addunyaa dubbatee iddoo sitti qopheessa. Ameen.